Addaam irraa haa baran. Qulqulluun Efreem bara 306 hanga 373 dhaloota Kiristoosiin dura inni Sooriyaa dubbii waa'ee Addaam dubbate keessatti qabxiilee xiyyeeffannoo fayyina Addaam irratti bal'inaan ibseera. Waaqayyo Addaam erga cubbuudhaan kufee booda ofuma isaatiin gaabbii galee gara fuula isaatti akka deebi'u fedha ture. Kanaafis carraawwan fayyinaa hedduu Addaamiif kenne. Inni tokkoffaa yeroo qophii isaaniif kenne. Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetan sanaaf walii isaanii ceephan, walitti dheekkaman. Yommuu abbaan murtoo dhufutti akka isaan badii isaanii amananii ifama kadhataniif Waaqayyo gara isaaniitti gadi dhufuu ture. Mee yaadadha. Addaamii fi Hewaan yeroo abboomii cabsanitti qullaa isaanii ta'an, fooniinis hafuuraanis. Yeroo Waaqayyo gaabbiif isaaniif kenne kanatti fayyadamanii faashinii baala mukaa irraa wayyaan ittiin hojjetamu shaakalanii uffata hodhataa turan miti. Baala sana irraa faashinii yookiin diizaayinii wayyaan ittiin hodhamu shaakaluuf yeroo hammamii isaanitti fixe. Diizaayinii waan tokko sanuu waanta hin beekne hojjechuun yeroo akkamii akka namatti fixu ogeessonni diizaayinii sirriitti beeku. Gaabbiidhaan lubbuu isaanii ishee qullaa taate uwwisuu caala faashinii uffata ittiin hodhatan shaakalaa ture. Gammachuu foon isaaniitiif dursa kenne. Inni lammaffaa sokossee miila isaa isaan dhageessise. Ammas qulqulluun Efreem akkas jedha. Waaqayyo Addaamii fi Hewaanii osoo hin waamin dura sokossaa miila isaatiin isaan dhageessise. Kunis tarii Addaamii fi Hewaan sokossee sana dhaga'anii abbaa sokossee miila sanaa akka kadhataniif jedheeti. Isaan garuu sokossee sana dhaga'anii homaayyuu deebii hin deebisine. Yeroo ga'aa isaaniif kenne. Sagalee miila isaas isaan dhageessisee yommuu isaan deebii kennuufii didanitti Waaqayyo afaan isaatiin Addaam, Addaam, Addaam eessa jirtaa jedhee gaafate. Inni sadaffaa boofti fuuldura isaatti adabamte. Addaam akka gaabbii galuuf boofti fuuldura isaatti yakka yakkiteef adabbiin itti murtaa'e. Addaam garuu dhaabbatee ilaala malee anis yakkeera jedhee gaabbii galuuf lapheen isaa hin banamne. Akkuma keenya yeroo namni du'u boonyee awwaallee abbaan dabaree nu ta'uu wallaallee osoo qalbii hin jijjiirratiin duuti dhufee nu fudhatu sana. Inni arfaffaan Hewaan fuuldura isaatti adabamte. Addaam hamma Hewaan fuuldura isaatti adabamtutti dhaabbatee ilaala malee abbaan dabaree anadha jedhee laphee isaa qalbii jijjiirannaadhaaf hin banne ture. Addaam sababa dhiyeessuu jaallatu himata bana malee gaabbii galuuf qophii hin qabu. Lapheen namaa akkam jabaataa! Inni shanaffaa Addaam kan gaabbiidhaaf lapheen isaa saaqame erga Waaqayyo gogaa horii irraa uffata kenneefii boodadha. Maaliifi? Addaam durayyuu gaabbii galuuf faayidaa barbaada ture? Lakki. Wanti Waaqayyo raawwate kun icciitii waan qabuuf ijji laphee Addaam baname. Waaqayyo gogaa horii irraa uffata Addaamiif kennuun isaa ilmi Waaqayyoo dhufee dhalatee akka horiitti qalame dhiigee cubbuu isaa kan golguuf kan isa fayyisu ta'uu isaa waan agarsiisudha. Gara jabina kana Addaam irraa dhaalanii ilmaan Addaamillee qalbii jijjiirrachuu caala cubbuudhaan jiraachuu amaleeffatan. Kunis yeroon ilmi Waaqayyoo dhufee dhalatu akka dheeratu taasisa. Akkuma jalqaba yeroo gannataa ba'an sana yeroo qalbii jijjiirrachuuf isaaniif kenname uffata baala irraa hodhachuu shaakalatti of jalaa fixan. Akkuma jalqaba yeroo gannataa ba'an sana
yeroo qalbii jijjiirrachuuf isaaniif kennan uffata baala irraa hodhachuu shaakaluutti of jalaa fixan akka gaabbii galaniif Waaqayyo karaa raajota isaa yeroo isaan barsiisu isaan garuu jireenya cubbuu wajjin wal baran Waaqayyoon dagatan. Waaqayyos bishaaniin, abiddaan, dhukkubaan, waraanaa fi rakkoowwan adda addaatiin akka isaan of yaadataniif yaalus isaan homaa galagalanii isa ilaaluuf yeroo hin argan. Kana hundumaa booda akkuma sokoksee miila isaa gara Addaamitti erge mul'achuu isaatiin dura Yohaannis Cuuphaa gara ijoollee Addaamitti erge jedhe qulqulluun Efreem. Garuu eenyufaatu isa dhaga'e? Akkuma sagalee isaa Addaam eessa jirta jedhee dhageessisetti ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Isaanis akkuma Addaam cubbuu isaatiif qalbii jijjiirrachuu caalaa iyyataa fi sababa baay'isa tokkicha ilma Waaqayyootti amanuu caalaa sababa baay'isuu filatan. Eenyutu qalbii jijjiirrate? Eenyutu fayyina fudhate? Addaam irraa haa baramu.